السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تيغون ميديا هليف كان بي ألا بي خيس جرتن هندم تكسنو بكم جرتن يتي أكم جرتن يتي نغان كينيا إسن هادك أبو سنين جيشاتين غويا هرا سغانتا أبولي وانغري ولين وليف هارك الليجي قرقارو تران أدان جيتي توري أمس بفهاروان جلق أبنيتين جر غمانمان أبولي وانغري ولين وليف مقالي ساني فيديو كي يوت أمر يوكو ورقار سيرو أما كان يوكو نبودا ومرات كان لوفنوتا غلطوم أجتشاتين إيجانو بليوان كينيا غرين وليف ميديا هليف وجنتو ورقار سأم درا بفا بريدان جلقبي أمس بفا بريدان اتفوفتين جرا ويا هرا نماتوكو أبان شدا أبليس كينيا يوكاهو آرتستين بيكما أبا شدا موسى ألو جدامودا بيكمو ركنا في gadadoo obboleettiin teenya takka keessa jirtu nuuf himee osoon argine gara isiitti imaluu eegal imala keenya gaafa jalqabnu akka seera yeroo ammaa dhibee koronaa vaayirasii ammaatiin wal qabatee seerri magaalaa Finfinnee keessatti bahe keessaa tokko konkolaataan tokko kan yookaan taaksii jedhamuudhaan beekamu nama lama ol fe'uu akka hin dandeenye ajajni darbuun isaanii beekama nuti ammoo bakka lama bakka sadii deemu waan nu mijoofneefi أدب نساء قرشي كومشان تهولي ربي كنيت إركاني سيرج أبسيني مقالا فينفيني كيسا وام بهاجر روفيس يجام إمالا كينيا اتفوفني ترين غابراتين أمو إمالا كينيا أسو اتفوفنو أسو ديما جرو بكينو تي ديماتين جرو كانا بكا كونكولاتان كينيا ديمو يوكاهو دربون دنديني سبب نساء تبا في كلي هدون تتكون وانجر يجام imaluun dandeenye akka tasaa abbaan shadaa naannicha waan beekuu jecha harree takka taa imalarra jirtu nuuf gaafatee amala gaaliidhaan nuuf fudhee harree keenyatti midhaan keenya tokko tokko irra finee kaan harkatti qabannee imaluu jalqabne namni bira deemaa jirru kun eenyu jechuun keessan oolu obboleettii teenya maqaan isii Zayituu Fiixaa jedhamti kan dhalatte godina Jimmaa aanaa Saqqat yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee naannawa addaa magaalaa Burraayyuu malkaa Gafarsaa kan jedhamu jiraatti yeroo dheeraadhaaf caraqaa jedhamuudhaan beekamu kophaa isii keessa kan turte handhuura Oromiyaa teenya ta'uun jechaa osoo hin taane gochaan jettee ciccitee bakka ciisuu miti dhaabachuunis taa'uunifis nama mijoofne mana bullaahaa caccabaa keessa jiraachaa turte bifa kanaan osoo jirtu waggaa 3 booda yeroo dhihoo booda manni ishee kun kasara siin qabsiiste deemteen guutumaan guututti jalaa barbadaa'ee gubatee dhumate boohichaan imimmaan ishee haqataa yeroo dheeraadhaaf dararamaa akka turte abbaan shadaa oduu kana seeraan nuuf himanii jiran gama biraatiin ammoo yeroo ammaa kana dhibee koronaa vaayirasii addunyaa qormaata guddaa itti ta'e wajjin wal qabatudha hojiin humnaan isin hojjettu kan jirre ta'uu hojiin yeroo ammaa nyaataaf dhugaatiidhaaf gaaga'ama guddaa keessa akka jirtu abbaan shadaa bareechaa nuuf himanii jiran diini rabbiin nuuf erge kanaafuu fudhanne ofiif nuuf filate kanaafuu jaallanne ragaa jaaloo quraana qabanne funyoo shahdatayneeti walitti hidhamne bu'aan nuti islaama ta'uudhaan arganne fuulduratti dubbanna yoon umrii nuu kenne yoo rabbiin nuun fedhe jechuu baallamanne ammaaf ergaa biraatti achi tarkaanfanne yoo wal dhaggeeffanne gurra qalbiitiin nu badhaafte diini rahmata keetiin أخلاق إسلام الران دبجو في الدرد علماء بداي الرايا دفنها الند وأنا أخلاق نتاد واتكو دبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان ندا وشو جرتني أما خراد إيراد دبنتين دبنة خلاتان تاني والبون تن ديسوان تفي هرّي خنا خد أدنتين هلا خنا منا نم زيارو جرو جيني جراي شودا إن شاء الله سنتين كإساني نيل ولا سنجر سيف نتاعي شودا نجر سيف نوردفا أمي مني كلام قد بوا أرنج بونديش Ay, ya oleh nak cunu.
እሺ ሱጋት ይዙልኛላችሁ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belian Kenya kuno amma mana nama ziaru demnu genyetin jirra namni nuti ziaru fi asit argamne kunilleni nuti walitti dhiyaannelle beeku baannu duubatti waa isaanii yeroo dhageenyu baay'ee takka nu gaddisiisee akka malee jechuun harka qallummaan guddoon akkas jirtu namni duuba kaasa'u dhageenya haala saniin as dhufuu dandeenya jechuudha. Itti dhiyeenyaan namni sirriitti beeku obboleessi keenya abbaa sadaalleen waan sirriitti beekuuf mee waan isaanii irraa xiqqoonuu kaahimu ta'a jechuudha. Saniin dursee mana asitti ijaarameen kana duratti akka manni daa'imman kun jalaa gubate waan san hunda dhageenyeetiin baay'ee nu dhagahame. Amma mana keessallee seenuun hin mijooyne asumatti gaamee xiqqoo isiniinillee wal isin barsiisnaa isaaniin jechuudha. Mee maal waan isaanirraa maal jettaati? Egaa ka zayitu kan dhalatte godina Jimmaatti yeroo qabsoo Oromoo sanarraa yeroo ilmaan Oromoo Finfinneedhaaf dhiiganii dhiigni isaanii dhangala'eessan dubartoota hedduutu naannoo kana jira lafa kana dhufanii dhiigni kenna naannoo jirru qofatti baale Jimma Arsii maalitti dhumuu hin qabnu itti gallee keessa jiraanne Finfinneen akka ta'e taate mirkaneessuu qabna jedhanii gama qaxxaamuranii dhufaniit naannoo kanatti akkumaati argitu kana qubatanii sharaa kana waxxaratanii jechuudha. Otoo kanaan jirtu ka hojiin isaan hojjetan hojii humnaati. Haaluma kanaan utuu jirranis guyyaa tokko wal barannee gama isii kana dhufuu danda'e halkan yoo ati ilaaltu waan addaati bineensa kana keessa akkanatti jiraatti kana irraa waraqaa kana akkanatti waxxaranii jiraatanii kanaanuu ammootu eegasii guyyaa gaafa tokko kasalaas keessa keettee baate sharaan isin gartan kun martiisa irraa gubatee dhume kabiraa ijaarte jechuudha. Kabiraa namatu walitti wannoo godhee fi ijaare arra hojiin humnaatis akka isin argitan kana wanni tokko hin jiru beela jirti lammata ammoo nama muka tokko dhaabuuf hin qabdu garuu uummanni Oromoo bal'aadha ka gargaaruu danda'us ni jira kanaaf arra isin ammoo haala kanaan akkanatti dhuftanii isii gammachiisuun kun arra obboleewwan dhabdes abbaa dhabdes haadha dhabdes kan biyyatti addaan fagaatanii addaan citan sanis isiniin argatte jedhee yaada kanumaaf seenaan zayitu waan garaa nama nyaatuudha kanaaf warroonni biyya keessa jiranii fi biyya alaa jirtanis warri waa humna qabdan utuu gargaartanii arra waraqaa kana keessa namni rooba gannaatiin akkanatti kana keessa jiraachuu jechuun ni ulfaata mana kaan keessattuu waan uffattu arra hin qabdu waan itti nyaattu manni kun marti harkaa gubatee arra nama isii birmatu rabaa beeloytee dheebottee lafa irratti tumamee irratti dheebodhee jedhe kana gurguradheen jedhu kun gurguratee deemaa jira akkuma argamu kan beekamu san jechuudha garuu isiin ammoo an hamma lubbuun jiru lafa kootirra dhalli dhala kootis jiraachuu qaba jettee yoo humna dhabe humni koo uummata kooti jettee as keessa taa'aa jirtu waan ta'eef kanaaf namoonni dandeettii garaagaraa qabdan kan rabbi sodaatan utuu qarqaartanii namatti tola qarqaarsi keessanis baay'ee garuu isimarraa osoo dhageettanii gammadu. Maqaan koo Zayituu Fiixaan jedhama. Koo Gandaraayyaa jedhama. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqaa. Ammas jiraata. Naannoon kun immoo naannoo Malkaa Gafarsaa jedhama. Kanaaf dhufeenas keessatti waan galeedhaaf gurguradhee deemus immoo amma kana waggaa 3 irratti gubadhee gurgureen deemu jedhee tanasuma irratti hafe. Kanaaf mana anuma akka sala qabsiisee gadi ba'ee yeroo gadi ba'ee jedhu maggaarrajaa qabatee na jalaa gubate. Kana jalaa gubatee jennaan asiin bakka bokkaan natti roobe jennaan mucaan tokko immoo dhufee sharaa namaa kan na bira jiru irratti deebisee eeggasii asuma keessa jira. Mee amma haalli jiruuf jireenya mee keessattuu yeroo ramadaanaa kana mee akkamiin haala kamiin jiraachuu jirta?
amma yeroo ramadaana kana immoo manatti faxaraayyuu hin jiru bakka yoorruma ollaa biran deemee faxaraa jira malee dalagaan qabdu dalagaan qansiraadha qansiraan immoo hin jiru ramadaana kanaaf isin dadhabe kanaaf dhiiseetanii dalagaa dadhabeetan dhiisee manatti galee nama birattan faxaraa jira mee arragaa obboleeyyan keenya tokko kabiyya keessallee jiran kabiyallee jiranii gargaarsa xiqqoo tana keessattuu amma yeroo ramadaana kana wal qabsiisaniiti si gumaachanii jiranii mee waan jettuun gaa mee ani bilachittuu maaliin jechuu danda'as miti rabbiin dachaadhaan isaaniif deebisu waan gochuus hin danda'u rabbiin isaaniif deebisu kan namaa kaffalu isaa namni kennee ofiimaa kan kennee ofiin himne rabbii tokkicha waan ta'eef rabbii isaaniif kennu waan jarri yaadan rabbi isaaniif haa guutu qaba ijoollee lama as wajjin jiraatanii lakki biyyee jiru isaan amma sima qofaatu as jira jechuudha ana qofatu jira mee wanni dhaamtuu jiraate muduma irratti gaa wanta namadhu bakka waan rakkina kooti mana kana ittiin ijaarradhu bakka hin qabu obbolaan akiraa yoo rabbii jedhanna gargaaranu jedheetani malee kanan salaata irratti rabbii kan koo kadhadhus dandeetti an ittiin yaadus hin qabu waan ta'eef rabbii numtinaa yaadee namni rabbii jedhe na gargaaree naaf ijaaru jedheetuma yaada. Egaan daawwattoota keenya qaqqaalee fi gaggaarii akkasuma obboleewwan keenya garee waliin waliif arkitan ka akkaataa imala keenya konkolaataan karaa irratti hedduu dadhabaa gaara tabba hedduu bahaa dhufne bakki kanallee beekuu baadhu garuu magaalaa Finfinneeti naannawa Burraayyuu keessa hedduu rakkisaadha akkuma isin arkitan kun makiinaan keenya dadhabeetiin harree karaarraa kadhannee akka tasaa abbaan kedaa naannoo kana xiqqoo waan beeku jecha finne akkuma argitan namni keenya xiqqoo kaameraa yoo arge waan rifatu jechaaf malee rakkoon obboleetti teenya hedduudha naannoo Jimmaa godina Jimmaa magaalaa aanaa Saqqaa Caqursuutti kan limmuu Saqqaatti kan isin jiraataa turte waggaa sadii dura dhufte lafaaf lafeen teenyallee asan Oromiyaa jettee as qabatte yeroo hedduu manni kun irraa diigamaa ture akkaataa itti himaa turan xiqqoo amma ni jijjiiraniif malee irraa diigamaa ture irraa gubataa ture rakkoo fi rakkisaa hedduu keessa manni kun akkuma as argitan silaa keessa inni waraabnu ture keessi ifaan hin jiru xiqqoodha hanga xiqqoo itti nama tokko qofaa waan ijaaramte fakkaatti keessallee ifaan hin jiru akka keessa waraabanii hin jiru rakkoo hedduu keessummeessiteertu obboleettiin teenya rakkoo hedduutu naannoo kana keessa uumama jedhanii ishiin tun yeroo hedduu qara'uu rabbii si kadhachuu malee waan biraa wanti beektu hin jiru yeroo baay'ee dubartiin ganda kanatti kophaa yoo jiraatte rakkoo garaagaraatiif saaxilamte jedhanii isin ammoo rabbii gaditti ufe eeydee rakkoo hedduu ofirraa baraaraatiin kophaa as jiraataatiin kan turte abbaan shadaallee kun ragaa baatiin jira rakkataa hedduu jira bakka jirtanitti akkuma jirtanitti waan rabbi jaalatu haa hojjennu jecha guyyaa har'aas waan finnee isinitti himna akkuma argitan keessa galchinee jirra kumtaala tokko duqeetii kiiloo giraama 50 finnee fi jirra zayitii kiiloo ruuznillee kiiloo 10 sukkaaris kiiloo 5 ramadaana kanarraa hafeellee hanga ramadaana boodallee itti fayyadamti jennee yaanna akkuma beekamu teemira ammoo yeroo lulluqi hunda akka itti lulluqatu teemirrillee gahaa jira gama biraatiin ammoo saanitazarii yookaan waan harkatti dibatan yeroo ammaa kana akkuma beekamu dhibeen koronaa vaayirasii addunyaa yaaddessuu guddaa keessa jira kanas akkasii itti fayyadamtu isiif miti ollaafis ni gahaa meeshaa ittiin fayyadamanitti yoo fayyadamte nama hedduu ga'uu danda'a meeshaa xiqqoorraa buusaa jechuudha kanaaf ammoo kunillee of eeggannoo jabaa isiif taasisa inshaallah rabbii gaditti akkasuma ammoo maaksii afaanii waan afaanii kaawwatanii qoy harka kan keessa qabii waan afaanii kaata yeroo mana gabbaatu akkasii rigadhutti sirriitti dirgi maaksii kana fuudhi maaksii kana amma akkamitti kaataa rifeensa kan kee mul'isini akkasuma kaayadhu maaksii akkasii kaayadhu kana ammoo harka kan keetti dibatta namas bira dhufes kanaan wantaa goota bareeda goote akkas gurra erga goote booda yeroo gabbaatu akkana ol harkifta gara olitti sarkise gara gadi sarkise gadi sarkise oli sarkise akkas erga goote tan akkana wali cabsi gubbaa tana ishii sana wali cabsi ila kan wali cabsi funyaan gubbaa tana akkana cabsi khalaas hanganuma
xumurree kanaaf ammoo sagantaan teenya guyyaa har'aa tana fakkaatti obboleessi kiyya Munashid Awwii wanti jedhu jiraate kana jennaa gama biraatiin ammoo obboleewwan garee waliin waliif kaayoon teessan yookaan ergaan teessan bifa kanaan bareeddee miidhagdee hawaasa keenya rakkate biraan dhaqamaatiin jira kanaaf ammoo ammas namatti nu bira deemna yeroo biraa nurraan fagaatina galatooma horaa bulaa deebana karaa Awwiitti isin deebisaa Awwii fi abbaan Shadaa wanti jedhan yookaan dhaamsi biraa yoo jiraate isaanitti isin dabarsaa galatooma. Kan arra wanta jedhu guddaan qabu wantoota jedhu keessaa gammachuun natti dhaga'ameedha. Lammata ammoo ammas waan gammadee biraan galle tokkotu jira mucattii tana keessa maalinni namni bineensa waliin galu arrallee isiin shara magana keessa jirti waggaa 3 irraallee as keessa jirti arra ummanni Oromoos ta'ee abbaan qabeenyaatis namni rabbiif nama qarqaarus dhabameeti miti miliyoonatu jira garuu yaa ummata Oromoo mucattiin dun yoo roobni roobu mana kana maalitti galaa yaatti yoo aduun bariitu maal nyaadha maal barbaadaa yaatti mana kana keessa deemuun garaa nyaattee manni isiin itti lafeen isii cabee mana itti bakki itti haadha abbaa isii biraa baatee dubartii taatee mana duwwaa kana keessa galtee gattee deemuun biraa nyaatte garaa nyaatte kanaaf kan biyya alaa jirtanii fi kan biyya keessa jirtanis akkuma tola ooltummaa eegaltan kanatti waa'ee mucaa kanaa garaa isin haa nyaattu waa'ee mucattii tanaa amaanaa isinitti haa ta'u kabiraatii miti harcee mana isiititti arguu osoo hin ta'in mana irratti ijaarree lafa isiin itti cabte kana fakkeenya goonee dubartoota hedduutu jira naannoo kana isii qofaa miti keessattuu tazeeyituu jechuudha. Nama muka laalin muka gadi dhaabattu hin qabdu. Nyaattee waan gadi hin dhaabattu hin qabdu. Rabbii isiitii fi obboleewwan akiraa qofa waan qabduuf kanaaf bakka jirtanitti rabbii yeraatii ta'isii tana amaanaa isinitti haa taatu. Namni mana wayita duraan ijaarrattee sitti dhim'ise beeytu. Namni wayita aduu keessa qonnaaf ooltu beeytu mucattii tana yaadadhu. Kanuma rabbiin ammoo warra tola ooltummaa kana oolu Hidhee fi hawwii waan jedhuun qabu rabbiin jazaa keessan jannata haa godhu addunyaa irrattis isin haa qananiisu jira kanumaan xumura galatoom. Obboleewwan keenya gareen waliin waliif hedduu ulfaadha fakkeenya gaarii ummataaf ta'anii qalbii ummata keenya rakkate kan gammachiisan tahuu gamanumaan isiniif ibsina. Egaan maatiiwwan Hiliif miidiyaa qophii tana akka itti bohaartan barumsa guddaa akka irraa argatan abdii guddaa qabna. Kanaaf ammoo karaa lakkoofsa bilbilaa 0925 19 72 35 72 nu argachuu dandeessu. Qophiilee keenya kan Hiliif miidiyaa yeroo yerootti akka isin dhaqqabu like, share akkasuma YouTube keenya Sabiskirayib gochuu akka hin daganne isin jecha maatiiwwan keenya akka tatan yaamicha guddaa isiniif taasifna. Qophii keenya guyyaa har'aatti akka gammaddan akka barattan abdii isinii qabna. Guyyaa biraa yeroo biraa rakkataa yookaan harka qalleeyyii biraa hanga qabanne dhufnutti nagaan nuuf jiraadha. Bu'aan nuti islaama ta'uudhaan arganne fuulduratti dubbanna yoo numree nuu kenne yoo rabbiin nuun fedhe jechuu baalamanne ammaaf ergaa biraa tachi tarkaanfanne yoo wal dhaggeeffanne gurra qalbiitiin nu badhaafte diini rahmata keetiini.